obboleeyyii ilmaan Oromoota addunyaa guutuu keessa jiraatan wallahi warri biyyoota Arabaa keessa jiraatan keessattuu waraabessa kana Rabbi sinaa baasu. Amma anumaa deemaa jiru Rabbiin na baase malee silaa akka agartanii ka narra ejjatee garuu alhamdulillah Rabbiin irra na oolchee jira. Walumaa galatti maal jechuu barbaade keessattuu ijoollee dhiiraa kenna namni viidiyoo tana agarte balaa akkanaa Rabbi sitti hin fidin. Wanni kun biyyoota Arabaa keessa dachaa kumaan jira. Rabbi sinaa haa tiisu isin jedha. Rabbi sinaa tiisu wallahi billahi. Yeroo baay'ee ijoolleen baadiyyaa dalagattan of eeggannoon deema. Osuma deemu bakka kanaa dhufee bakka sanii dhufee hin beeku gaararraa natti utaalee garuu Rabbi na baasee jira. Alhamdulillah. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota keenya. Rabbiin waan akkanaa sinaa baasu. Waaqayyo waan akkanaa sinaa oolchu. Dhugaa inyaanna jenneeti kan gola ormaa keessatti kaanu. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtatti siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyo galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa ka akkuma argitanii wanta obboleessi keenya kun arge wajjumaan ilaallee jirra. Ani jaan ilaaluun baay'ee tokko na zagannane baay'ee tokko jechuudhaan waan akkanaa kana hin jaaladhu. Akkuma argitanii maqaan dhawani maqaan maali jettanii nan gaafatinani maqaan dhawun jaaladhu baay'een sodaadha bineensa kana waan ta'eef ani biyyattuyyuu yoon isa arge baay'een sodaadha jechuudha. Na obboleechi keenya kun lafa baadiyyaatti dalagachaa jira. Osuma inni dalagaa ofiitiif fiigaa jiru argitu baadiyyaan akka inni jiru biyya Arabaa keessa baadiyyaan ni jira namoonni jedhanis jiraachuu danda'u jechuudha. Warroonni biyya keessaa yeroo mana Arabaa kana laalanii iddoon waanuma akkasitti jiraatamu kan itti fakkaatu ni jiru. Garuu biyya Arabaa keessatti jireenya ulfaattuu jireenya badduu keessattuu warri dhiiraa jechuudha. Keessattuu warri dhiiraa jireenya hamaa agana hin jedhamne kan hojjetan kan keessa jiraatanidha jechuudha. Nullee shamarran mana madaamii seennan achis gadi ba'uu dadhabnu mana keessa jiraanna. Qilleensi nun dhawu, aduun nun argu mana keessa oolla. Garuu kan warri dhiiraa immoo aduun jedhanii, qorran jedhanii, qilleensan jedhanii keessa deemanii kan dalagatan yoo ta'u isaan keessaa amma iddoon obboleessi keenya jiru kun iddoo keessattuu iddoo bakka nama sodaachisudha. Biyya keenyallee inuma jira bineensi kun garuu waan akkanaan argine jechuudhaani akka mataa kootti dheerinni isaa akka inni jiru bifti isaa ani waan akkana argeen beeku yeroo tokko na yaadadha jechuudha baadiyyaatti ani akka ijoollee baadiyyaa nama baadiyyaatti dhaladhe osoo hin ta'u ijoollee baadiyyaa ka akkuma beekamu maatiidhaan loon horii eeguu akkasumas aramaa aramuu kutukkutuu boqqolloo akkasiitiin jechuudha ijoolleen hedduun kan guddanne. Ani immoo hojii akkasii gadi ba'een hojjenne guyyaa tokko akkanumatti mishingaa warri beektan jechuudha. Abbaan koo mishingaa facaasee ture. Na dabbare guyyaa sanii jechuudha. Ana maatiin koo hojii alaanan hojjechiisan garuu hojii manaatiin dhukkeen irraa kaafatu. Innaa hojii alaa kana akkanumatti mishingaan kun qe'eetti dhiyoodha. Akkanuma xirma mana jalaatitti. Maatiin mana jiran hojii mana keessaa nan xumuradhe na dabbaree jennaan mee qoy sedhen mishingaa kana keessa seene yeroon seenu aramaa wayii arge qoy gattaa'ee tanan aramaa kana arama jedhee tanan mishingaa kana aramaa kana aramuutti gadi taa'e yeroon taa'u anuma aramaa tokko buqqise akkuma jiruun isa wajjin buqqise jechuudha. Anuma akkanatti isa arge ani bifuma isaatillee laalle aramaa san darbee tanan akka waan maraadhe dirraashi gibbii keessa ba'e iddoo sanii illim jedhee badee jechuudha. Erga gaafa saniiti yani erga guyyaa saniiti unkaan maasaa keessa seenu iddoo lafa daggalaa seenu nan sodaadha jechuudha. Iddoo daggalli jiru iddoo immoo akkasumas wanti baay'een walitti tuucha'ee jiru hin dhagu jechuudha sarmee. Akkasumas iddoo dhaqamee beenne kan ture wayiti iddoo san meeshaa wayii iddoo tokko taa'ee ture iddoo sanii meeshaa suni akkana baatii tokko baatii lama yoo ture meeshaa hin kaasu jechuudha. Nan sodaadha baay'ee. Manuma Arabaa kanattuu jechuudha iddoo kotonni baay'ate deemi waa guuri yoo naan jedhan nan sodaadha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokkoon sodaadha. Na akkasis siniin jedha hordoftoota kiyya kaa wanti kun iddoo waa baay'atu akkasumas immoo iddoo lafa caakkaa iddoo dhagaan baay'atu waan akkasiiti jechuudha.
akkasumallee wanti kun baay'inaan kan jiru iddoo lafa baadiyyaa iddoo lafa kotonni jiruuti jechuudha. Kotonni iddoo jiruuti sorry baadiyyaa baay'ee mul'atu dhugaa baadiyyaan nutsuudha. Inni iddoo kotonni jiru magaalallee ni dhufa iddoo kotonni jiru iddoo qulqullina hin qabne sirriitti ni dhufa jechuudha. Iddoo dhagaan baay'atus ni dhufa waan akkanaati. Deebi'eet immoo iddoo maal jedhu abboo iddoo kinugi ashawaa manaanii hojjetasani isa sun iddoo ashawaa sun nam'ee yoo ture itti gala jedhu waan akkasiis nan dhaga'a. Akkasii bineensa hamaadha. Bineensa keessaa bineensa baay'ee hamaadha kan namni kamuu hin jaalanne jechuudha bineensa kana. Na asumarra nobbolecha keenya baga rabbi si baase baga rabbiin dabarse sin ga'e odoo kuni qabate waan qalbii isinitti fagaate odoo hidde bakka inni namni bira hin jiru waan ta'eef hiddi isaa badaadha jechuudha. Yookaan gizee san dafee namni hidhee fi mana yaalaa yookaan geechuu hin jiraanne ta'e obbolecha keenya kanaan ni dhumata ture. Rabbiin immoo guyyaa isaatii miti dabarsee hin kennine baga rabbi si baase siin jechuu jaaladha asumarraanis. Inni itti aanu immoo yeroo darbe shintibeetii keessattis baay'ee jedhanii namoonni hedduu waan kana ka hojjechaa turanii nullee ija keenyaan arguu baannu warroonni argan ka garuu wayii isa safni shintibeetii san keessa dhaabanii kaasaniire yookaan waanuma arganidha. Ijoollee hedduun yoo waan kana waan akkana mana arabaa keessatti argine shintibeetii keessatti argine mana keessattis argine namoonni jedhan jiru jechuudha. Namoonni keessanis immoo waan akkanaati madaamiin manatti qallabatti kan jedhanis jiru. Inni biraa immoo ijoolleen beektanii jara kiyya wajjin barreen dabara darbe kana jechuudha. Deemnee turre jechuudha lafa birraa lafa bonaa alxaayiif deemnee turre. Alxaayiif immoo akkuma beektan iddoo naannoo san warroonni jirtan ni qorriti. Bakka Itoophiyaa jechuun ni danda'ama jechuudha. Bona akkasitti aduu sanin naannoo sanitti rooba jira. Laggeen akka biyya keenyatiitu jira. Laga yaa'atu jira. Laggee sanirratti allaattiiwwan garagaraatitu jira. Bineensa garagaraati. Deemnee kan daawwanne jechuudha. Kan irra deemnee daawwachaa turre jechuudha yeroo dheeraadhaafi. Inna wanna kanallee argee jira jechuudha ijoollee itti haxiranii jiru. Dhugaa guddinni isaa jettumu furdinni isaa jettuma bifti isaa adii fi burreedha akka wayii jira fakkii qeerransa fakkaachuudha jechuudha. Olitti maramee dhugaa isin jedha dhagaa goyii ga'u kana hingaa jechuudha. Anu xiqqishuudha jechuudha isa ilaalee ani xiqqishuudha isa biratti aga wayii kana ga'a jechuudha. Inna jarri isa fa'a hin sooru jechuudha. Shiboodhaan itti haxiramee jira iddoo sanii ba'uu hin danda'u karatti ba'uu hin qabu gizeen isaa halkas sanii jara wajjin midhaan nyaachuu hin jebbee jechuudha. Surur na jedhee hirribnis na badee kanaaf ka jarri bineensa kana hin kunuunsiti takkas immoo tiktook irratti arge manatti kunuunsu natti fakkaate madaamni ishii iddoo san dhattee yoo suura kaastuun arge baay'ee na jibbisiisee jechuudha. Annaa kuni urufa oola waan ta'eef beelaadha qalloodhaan argitanii haa dheeratu malee qulmatiitti. Inna wanna kana rabbi sinaa baasu iddoo kotota manama madaamitu iddoo shaanxan ture kotonni ture yoo kaastanii iddoo san dhattanii qulqulleessitanii yoo hin beekne mana madaami kotonni kun ni baay'ata jechuudha. Of eeggannoo godhaa dhugaa ijoollee keenya of eeggannoo amma ni mana kanatti lootuudha jedhu garuu lootuu takka ni jibbaadhe jechuudha. Kushiina kijate lootuudha jedhu garuu akka wajjirti jechuudha dhugaa odoo suuruma kaasee isin ergeetu ni lootuma jettanii shakkitu jechuudha. Gizee tokko nan sodaadha jechuudha gaafadhee jechuudha jira tasodoonni kushiina seenu ishiin kushiina gara na baatee yoo jirtu nanne jechuudha firiijii jalatti dheechiti naa ba'uu didde jedhu jechuudha siruma amma bakka baay'atanii jechuudha amma hortinatti fakkaate inni jiru jechuudha lootuudha bineensi wanti garagaraa kun raammolee inni jiru jechuudha goloota arabaa kana keessallee ijoollee baay'ee nama wantoota nama sitti dadhabee kana jechuudha tiktook irratti fa'aa kan maxxansanii innaa anis mana kiyya sin jirti jedheetu man of jedha jechuudha. Waan akkasiiti garuu wanta akka antuutumti biyya kanaatu nama sodaachisa dhugaa dubbachuudhaaf antuun illee gizee tokko nutti galee giddiidhaan ofirraa qorichaan ofirraa baasne jechuudha. Ijoolleen lafa naannoo lafa baadiyyaa jirtan anamma baadiyyaatti dhiyaadha sababbi wannoonni kun dhufu naannoo tamarii iddoo ataakiltiin itti faca'utti dhiyaadha achii dhufa jechuudha. Achii gara keenya dhufa manatti nu gala jechuudha saniin booda akkasii kana fakkaata ijoollee keenya hundumaafuu waaqayyoon nu haa eegu. Dhugaa maalan argite akka antuuni na ciniinte halkan hirriba keessa jette dhuguma nama ciniina antuunni biyya kanaa immoo akkoo jira goyiggaa nama sodaachisa guddinni isaa nama sodaachisa jechuudha wantoonni biyya kanaa akkasii suniin jedha obboloota koo hundaaf waaqayyoon nu haa eegu waaqayyoon isin haa eegu hunduma keessaniifuu suniin jechuu jaaladhaan viidiyoo kiyya kana asumarraa nan goolaba waan nu wajjin turtaniif ulfaadhaa galatu.